naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa jaallatamtuu aanaa qondaaltonni hedduun keessa ba'aniif keessa jiraatan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Aanaa qondaalaa jirra jirtuu maal godha anaa durii utuu ta'e silaa gaaf tokko yeroo zamanaa rakkoo wayii tokko poolisoonni na qabaniiti qorannaa nageessani jennaani qorataa yakkaa tokko dhufee dafii na qoqqoradhu na geggeessiin jedheen maal godha jedhe dawaadhaa dhufee dhumte yoo qoratamtes naan jedhe. Achi dura namni yeroo qoratamu hin tumama. Inni jiyoon biyya alaa tokko dhuftee akka nama tokko hin tumnee jetteen dawaan isiisana jechuudha. Isinii galaa jira jara keenya warra qondaalaa Wallagga Lixaa jirtuu baga jiraattan baga rageessan baga ulamaa jaallattan wal geessan baga du'aatota jaallattan wal geessan laftis keeysan namnis keeysan diiniinis keeysan jirtuu baga jiraattan. Wallahi ani naannoo Oromiyaa pirezidaantii sutuun taane eegan ta'es inuman deemaa simannaa akka qondaalaan agarre takbiir dhiirummaa keessan unkaan namaa miti mukanni simate maal jettaati insii qofa miti jinniin nu simate takbiir edaa nama qofa miti mukaa jinniin keessa muslima takbiir akkanatti simbeeyna boo gurri hin dhaga'ama. Aanaa qondaalaa dhaabbadheetiin labsii labsa har'a dhagayi ummata muslima Itiyoophiyaa kan biyya keessa jirtu biyya alaa jirtu Wallagga biyya jaalalaati labsii kana fudhadhu boo Wallagga biyya nagayaati labsii kana fudhadhu boo Wallaggi biyya misoomaati labsii kana fudhadhu boo har'a ni dhaga'amaami. Insii qofaa miti jinniitti daballeet eebbisna harka ol baasi bani harka kee gara rabbiitti milkii barbaanna yaa rabbi milkiin nu galchi rizqii barbaanna yaa rabbi rizqiin nu galchi kabaja barbaanna yaa rabbi kabajaan nu galchi jannata barbaanna yaa rabbi jannataan nu galchi. Ilma Wallaggaa kan bahaa jirtu ilma Wallaggaa kan lixa jirtu ilma Wallaggaa kan rakkoo keessa jirtu ilma Wallaggaa hundumaa rabbi nuuf haa tiksu. Isinii galeera jirtu ay warra mukarra jirtu afoo maal taateet ummata araadaa mukarra dhaabbatee ganna malaala araadaa akkana agartaniis yookaan mukatti ol baa yookaan lafa taa lafa bal'ifadhu taa'e naman lafti si'an kannaa mukatti ol baate bitii sila hin bal'ata har'a taa'ase ilaamee akkin jedhe jedhi harri milkiidha moo milkii miti milkiin keenya inni guddaan jedh xiqqaa guddaan Ustaaz Raayyaa waggaa dheeraa Wallaggarraa ture dhufuun milkii moo milkii miti maal taateeti kuni milkii bar mitire ulamaa'in du'aatonni Sheekh Amin Ibro Doktor Sheekh Ali Jimma nama namni du'aa'ii manatti dhaqeerraa fudhatu Doktor Mufti Kamal Galatu dhufuun aboo kana achitti maal gammadaboo gammaddeemi har'a eega kanaan milkooyte kalammataa مركز أنصار الدين هر جارما إن شاء الله جد مسوم سنقل جنا أبا ولا جاي
namicha wayiitu loon laga geessee bar loon walitti qabee laga geesse loon kun loon gariin quufaadha beek laga dhuguu didee bishaan dhuguu didee koorraan loowwan nana dhugdan laga kana dhumtan bara kana jedheen eega qurxiin itti himameenuma dhuge ka ati du'aayii asirraa kadhatamu jedh hundi isaa na fayyada jedhi aaminuma jedhi booti sii taami wallagga inuma milkoofta inshaallah jedh ka sadaffaa lubbuu hanga lukkuutti diinkootiif nan kafala namni jettu harkaan agarsiisi boo takbiir gammadaa jirtuu akkasin rakkataa jirtanuun arge jallattaniin alaalaa jirtu anaa jiru maa jallattu ani isiniin jalladha miti angara feetanittin isinii garagalaarra yoo feetan narra ciisaa yoo feetan narra deemaa yoo feetan lafa ta'eetin narra deemtaniiti diin keessatti tajaajilattu inshaallah walii gallaami qabi kanatti አንድ ብቻ አሳየው ላላየው አሳየው ላልሰማ አሰማ ቶኪቻ ሞላማ ማጎን ማልቲ ጎና ዳዶ ዋመነኑት ዳዶኒ ቤተኒ ወረ ዳዶ ዋመቱ ጅራ በርደቦ ዋቅኒ ሰዲ አፉሪ ምቲ ማደቦ ዋመ ቶኪቺ ሳቱኒጋ hinta amontau qobasa dachi ume qobasa sami ume qobasa nu ume ke gafa nu qallabu gafa nu razzaqu gafa ajabasu sadije taat naman kun sungo wada bo arada yo taat tagarsiisi tokko tagarsiis jannure muktinu harra la ilaha illallah insi miti arkatol qabi لا إله إلا الله محمد رسول الله آدم أبان كينيا بييرا أمامي غافها سو جلقب وننتنا سا جلقب ما إني مالي جلقب جدمي حوان هاتي كينيا هاتي المنما آدم الرا أممتي غافا هاسا جلقب مالين هاسا جلقب دي ilman hawaaf Adam irraa uumamu hundi yeroo uumamu hin nagaama muslima moo amantaa biraatiin uumame ragaan maal quraana isa keenyaa moo abooki matsaafuma jaraatu akkas jedha matsaafni jaraa qofaa miti naman jedh guyyaa 10 booda 40 booda miicamu namni islaamummaarraa miicaa jiruu bar waltaate hin nagaama namni islaamummaarratti uumame warri jettu qubaan agarsiise laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah wanni nuti diin keenya jaallannuuf wanni nuti islaamummaa jaallannuuf islaamummaan amantaa dhalootaati waan ta'eef mitiire egaa namni guyyaa lama haasa'uuni xiqqoo tulfaata tokko guyyaa hedduu gammade haasa'uun tulfaata lammata guyyaa gaddaate jechuudha har'a guyyaa gammachuuti baga rabbittiin nu ga'e ulamaa'ota keenya daa'imman keenya qaqqaalii lafa fagoorraa ka'anii dachee wallaggaa dachee ummata jaalalaa dachee muslimaa dachee qulqulluu dachee nageenyaa dachee misoomaa hedduu kiiloomeetira hedduu qaxxaamuranii dhufan kana Allahu akbar jedhaa gisee tokko naas maddaa naa galateeffadha Allahu akbar nus isaan fuuldura dhaabadhee waa hedduu haasa'uu nan saalfadhaa nagaan dhufuu isaanii addana ga'uu isaanii rabbiin hin galateeffannaa kana duukaa har'a
lafa markazi quraanni irratti ijaaramu. Quraana jechuun namni barnootaan addunyaa kana kan jijjiiru. Iddoo kanaatiif namni barnoota qabu nama kabaja. Daangaa rabbiin eega. Daangaa namaan eega. Waa hunda beekee jiraata jechuudha. Kanaaf nus akka mootummaatti akka paartii keenyaattis kana bira ni dhaabbannaa. Isa kanaaf lafa kaaree 2,000 waadaa gallee fi har'a uummata kanaaf tarakamna jechuudha. Allahu akbar. Kanaaf isa kaanis immoo abdiidhaan mana maree majliisa magaalaa keenyaa wajjinis mari'ataa jirra. Wantooti gara fuulduraattis itti deemnu jira. Kun gaatee miti ammaaf kan harkatti qabannee akka dhuunfaa keenyaatti koree keenyaaf illee kaasnee jirra. Gara isaaniittis hin deebisa. Allahu akbar. Allahu akbar. Lammii koo saba koo bakka deemteetti rabbi si haa tiksu. Bakka teessetti rabbi si haa tiksu. Warra mataa keessa gassidha'uu barbaadu. Warra si qoqqoodee si nyaachuu barbaadu rabbi sirraa haa cabsu. Nuti tokko warri jettu harkaan wal qabime. Wal qabin jedh. Wal qabdee. Wal qabi. Wal qabi wal qabi. Wal qabdee. Ay maalin godhaga waa haasa'uun barbaade waliin gadhiisin. Haasa'uu. Nanaasaa har'a. Kiiloomeetira 1,000 deemee dhufee keenutu hin haasa'in gala. Wal qabin jedh. Akka islaamummaatti abbaan keenya tokko moo lama? Aadamiimi. Biyyeerraa uumamneemi. Qiblaan keenya tokkoomi. Quraanni keenyoo. Biyyi keenyoo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواس خينيا ورا خليسا بني شنقول الرائي قال لي إلى 6 علماء أوتا guutuu biyyateen jarraa walit dhufan simachaa turtan ilaa amma ga'utti rabbi jazaa isinii haa kafalu jechuu barbaada. Hawaasni warri magaalaa tanaa warri waan kana guyyaa kana milkeessuuf tattaaffii gootan ifaajee gootan akka guyyaan kun akkana bareedu taasiftan dhiira tahee dubartiin xiqqaa tahee guddaan khayaadan hojjetee fi qabeenyaan godhee fi humna isaatiin hojjete hundi rabbi galata isinii haa kafalu. Dhugaa rabbii walga'iin kuni namoota tokkoo isaa argatuudhaaf yeroo dheeraa ifaajan namoota santu har'a asirratti wal ga'e. Waa bilaashiimi. Rabbiin keenya wahumaaf akkana dalage. Warri aanaa qondaalaa baga gammaddan isiniin jecha baga gammaddan baga gammaddan. Joollummattuu si jaaladhee maalayyaa dardarummaa jeeja. Miskiina wallah. Ani amata 9 moo akkana dura baamsoo dhufee ture. Osoo magaalaa talan dhufiin ani aanaa qondaalati jee deeme gaafa san lallabadhee deeme maqaa moggaafadhee. Har'a immoo silaa dachaa godhuun taate dachaa godha ammallee warra qondaalaati ani inshaallah. Tuuta muraasa fuula keenya dura dhaabbattee seenaa dalayte. Daqiiqaa muraasa keessatti waan daqiiqaa 30 hin geenye keessatti daqiiqaa 20 irraa ilaa 25tti qabeenya isaanii baasanii seenaa dalagan. Waltajjii deemu hunda keessatti horii yeroo muraasa kana keessatti galii hammana ga'u ka kenname har'a arge warri qondaalaa rabbi barakaa isinitti haa deebisu. Hawaasa keenya
biyyi khabiyyataatu jaarmaya manaatiniimi fooqii dhedheertuu qabaatuudhaami mana babbareedaa qabaatuniimi dhiira bareedduu qabaatuni biyyi biyyataati biyyi namaan biyyataati malee maallaqaa fi jaarmaya manaa qofaami biyyi biyya namaan biyyataati namaatu biyya godha arra biyya gootanii rabbi biyya isinitti haa godhu itti gaafatamni amantiidhaa hawarra qabeenya qabuu kana qofaami namni as keessa taa'u hundi arra aanaa qondaala irratti arra seenaan ajaa'ibaa dalagamuu qabdi lukkurraa hamma lubbutti reefu sheeyni jeesuun namoonni arra bakka tana taa'u waan rabbi isaa kennerraa jaarmaya imaammatame kanaaf magaalaan tun aanaan kun biyya guutuu wallaggaa kanaaf urjii ta'e akka mul'atutti seenaa lafa keenyee deemuu qabna har'aan tana seenaa tana yeroo dheerallee dubbachuun barbaadu dhufiinsaan na gammachiise fuula keessan arguu isin bira dhufuutu gammachuu guddaadha anaafi galatooma guyyaa har'aa guyyaa milkii walgayii har'aa walgayii milkii rabbi nu haa taasisu jecha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ummata keenya ummata wallaggaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu osoo ulamaa fi hayyoonni gurguddaan biyya kana ummata kana ijaaran jiran wanti as na baasaniif dhakaa xiqqaa dura darbatanii fi guyyaan kun guyyaa ummata wallaggaatiif أرجو ربي قرآن إساءة الإفته إمام بجاه الآن وجاءت الكتي أرضي تنرجل تغريت تقول بي قرآن ربي هتصدين لفو النقا التي أدون قدريته هدك أدون قرآنك إسانبات بجد الأبنمت اللقا وموني سينا وانبر ببا المدرة دلقاني دبرن بدأ سينا أحمد بن إبراهيم الغازي الرابي والنقا سينا لم بيكرت سينا وقالب بشمي سينا وقالب بأفري هيون إسلاما كتابنا الددا كيسب البطريج والنقا مقانا في ونمانو فلت بيكمن مقادري مقاس سينا إسلاما تنقا فمنانو فلكيسا بدي سينا وان الدنيا قلميس ور إسلاما قف سلطاني وروني أمن تابراني أمروب برا سينا ويرو إمام أحمد بن إبراهيم الغازي يمكن أحمد جراني كجل مسلم هي كان كيست عقيدة الإسلام ببنأته سينا والنقا أكا الدجرتك سينا كيست ويهر أقروا سببهم إلى ميديا كفر كل جب والنقا بالإسلامات نفت النبيك ممكن النبيك سمي النبيت هم دعوني تربي بيك والنقا بالإسلامات بالظهر آية سبب حافظوت القرآن حفظني مركزة بيكما نانو كانت علماء جولين وزيد بسيسو بالظهر آية حافظوت اكتبرتوت في الإيمان ومشاريك بنوكينا أستاذين الراقبة ويتيبا برتوت كنفان جبن كيستو أبوتا في هاتي هم كيسن بقى قمتني لما تشوف باقي أنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم لما قرآن حفظيسي إيمان في قرآن البد سيد باسي بالله أنا تاجع الفنات وتاب باقي على رسول ربي عليه الصلاة والسلام هم كيسن تاجع بالله أنا الفنات رب العالمين ومرة كأسر بسيدها كا نعم سنبارتوك أبو waa'ee dargaggootaa gabaabsee isinii dubbachuu barbaada. Dargaggeessi abdii borii qofaa miti abdii har'aati. Lafee bor dhaloonni irra dhaabbatu qofa osoo hin taane lafee dhaloonni har'aallee irra dhaabbataa jiru. Gaafa hajjatul wadaa
صحابني كما إبتك كما ديكتني إمام السيوطين صحابان قابس النبي محمد قال قبت لنا لما كما إبتك كما ديكتني جلال قبته لما كما إبتك ديكتني كيستي رسول صلى الله عليه وسلم مجاتك وقاك الأسقلي وقاك الأتربة جدوجر أسامة لا بربادة جل النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله. أين أسامة؟ أين سجل أسامة جل النبي محمد؟ ولي مكة ولي الإسلام ما سيرون القدوني دلقوني أسامة مدر الضمين بيتا أمي لساتنا من قلت أدري بأن درجم تدودي قد تجفي كسينا إيرا في لفقلتا كيس سينا كيسا أبو سهم رسول لما كنا إبتك كيست مجاتك وقاك التربة جدوك السجنجو لا بربادا إلى رسول ربي صلى الله عليه وسلم أسامة سلمني دهين من الأنا أين يفتح أسامة أم أيمن بمرتها بشاتنا بمحمد قدك صلى الله عليه وسلم أسامة رسول ربي أمني بربادة ويتعي باسني مجاتك وقاك التربة إسكت رسول ربي أمانة وفي الأمة صلى الله عليه وسلم أبو بكر أسجرة عمر أسجرة عثمان أسجرة صحابان قد العمري الألفان وجر الأسجرة جدو أمتكم إبتك وكيسا درق جيسة قوام بتي إسلام من بتي نبي ربي رسول صلى الله عليه وسلم درق جيس إسان برتك أبو برسيس رسول ربي أسامة مجاوة باكو أتربى أمتكم إبتك في الدروة من رسول صلى الله عليه وسلم درجيسي قرآن كيست ربي أمتك أنني كيسا يرو أنني نم أفرت أمت أنغو كيسا يرو أنغو نم وامت أمت بيكمتي كيسا يرو بيكمتي نم هركفت كان بوتو فرا قدج أبسي أنغو كيسا به أنني دنيا كيسا به لا إله إلا الله تكتي أبته ضاقت عليهم الدنيا فاتسع لهم الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إجونا ربي وقال كيسا دبته والأصحاب الكهف والروقاء اتسده في أمرفه ربي معجزات القرآن كيسا دبته والأصحاب الكهف إنهم فتية جل ربي بصيغة التوكيد برجا رسول درجة أجل ربي مالك إنهم فتية جل ربي هرّا أراد غرغرا جلت كفي سوسي سوشال ميديا تنججبه هل كان كوان أجاجني ربي اتجرو وصو سوشال ميديا في تيك توك هادو لفتي ربي يكون اتباريو كلا ايه ويتصبين كلا أورفو درجة جيسي بكسلا قرآن ربي قمت حفظه رسالة نبي محمد الدنيا تنقيسا الدنيا الراب سمالو موسيقى برك الأساقل ميك الرابه قوتو قمت حفظه دراما في فيلمه لفرد هند قوتو حفظه متاقب درجة جيسي أمني محمد إيقا بسامت درجة جيسي كاليسا محمد الفاتح مجاوة قادق دمي لما نوسي مليونات بيا قسطنطينية جدمت تهر اسطنبول جدمت مجاوة قادق دمي لما تبني ورانا ثم إبا لما أرهب كنت وروني سينا عمري قبابا كيسا سينا إسلاما قرقودا حجة درقوتا يرو شهوان جسمي إسا كيسا أوكو يرو فدين ياتا اتجرو يرو فدين غرغرا إسا قادي أكيسا وفي الراقا جبسني سينا إسلاما حجتني أدو إسلاما تباتي الدنيا لانقهني دنيا راديما هرى درقا جيسي متقبن غرو درقا جيسا كسلانا جنباك حجيرا بكنغم برمسا بكنغم تبسو دا بكنغم علماء أجل ديمو دا بكنغم مسجد كيس أولو دا بكنغم نتو بكنو هركابو إيه دنبني جيسي هرانوتي ديني هغنغه قبلني رسول
رسولا في رسالة أجنجه قبلني فندر عالمات أمة بليين لما تبقى لما توجه بيا تكتي الدنيا الاتيادين تغزى الدنيا تنصروا دقبتي ممكن تراجبني درجة كيسا كيسان جبني ولما كيسان جبني حيوتا بيا غوتو كيسا قبلون جبني يونا مراسة عملي يا أمة إسلاما يا درجة إسلاما ولما نسأل كتلا ستة الدون ثاني أري قبل أري ملتو رحلة آخرات وجاءكم النذير ولسنا ستة كتلا نساء ألون نساء والإدهات أكمل ألون نساء والإدهات ودانس إني دنيا الراديم اللي والإدهات رب أمري سالين وحفاق وصو اسم براتني بهرابا في قباهي من برا في قباهي بدركي بيا كان حواس لسنين تهجمون قبائن وصو اسم لفت هسو موتما سياسة براتني موتما في قبائن براتني فيزيكسي في كيميكالا كيسا سينتري ابليكيشني في كيميكالا غرغرات وان اوروبا في امريكا رأسي اسيتين الهجتين وصو قبائن تكنولوجي الدنيا هرّا ميشا ورانا تقولت ولين ترجاجر تكنا برتني أسوسي نقبائن أسوما تيك توكي في فيديو أنا نبيرو حجة حال اسمه جنجلشين أمرين كينيا يرو سلامتان كينيا واقمت يرو حجني حجي سرنا حجني أسباب يرو أرينه القبر يرو بق النجل بهودن دي يرو لالي أجر يرو دقي فني دقين كيس سيود برسين أمرين كينيا أسوما إم مجالا لدبرتيتين متان كينيا أو وسما سوشيال ميديا وجدوا كنوا راكو إسلامي حرك أبوهن إسنة قتاجر بهرامي إسنة قاجر بيرم موتما إسنة قاجر هوسبيتال إسنة قاجر وقنسي كالتي جرو بندان أقر رسول ربي صلى الله عليه وسلم درجة قوة صحابة لنجسني كان انتليجنسي كوبيسني إذا كان هوجنا ورانا تكوبيسني إذا كان بيفا آرتي تكوبيسني إذا كان بيفا قصوة سلالني بولشين سأردين تلتين بولتو هندان قبيسن قبوفني أصو ميشاتو فرقتين قبن أصو سيناسا الهجنة عمرين كي النبي الشاتان أشيتني كنو حركاك آمه دين وحركات أولابو دين درجة جيسا علماء الصاحب قرآن الصاحب كتابي هالرجولين كي يكون حفظن كتابنا الدنيا كيسان دب بفمني كيرو أما هنكر أمني كيرو أما بيكم سيسا دندتي ربي سكيسا كاي بيكم سربي سكيسا كاي دبتي حاسه ربي نتيجة بوسي إتشتي في راجي إسا أصول نجهين هر الدنيا قبا كتابة مليون عبة تقوى في تربات مجنة الدنيا تنمي كتابني قال ما عجبتو كان قال ما ينميتي وقتي كتابة مليون لما الدنيا تسمى كما كتابني قال ما الدنيا قبا جرو كتابة مليون عبة تقوى في مليون تربات مع الدنيا جرو مكتبة كونغرس يوكي من كتابة كونغرس أمريكا في كبرته وجه يو إلى اللي كتابة مليون أفرطمة مليون هذا كل أفريقيا كوبا إنساني تيجي كتابا مليون حاجنا بقى تكسر قرآن ما تقرأ بكتو تقفا كالتي ربي أرض سمي كان أقول الرب في القرآن كتابني الدنيا رجل قوتون بيكم سئل من ما تنقبت قالوا كتابني قرآني بيكم سئل من ما قبس الدنيا تلرى كتابني تكون قرأ تكون قبل وقاكم تقف تبقى في القوتون كبين تقصران هلأتين اتم كمين بيكم سقوتو قبته أرضي دبته سمي دبته منفرس الرها سوي أكاتا وفانس كوني كنا الرا دبته وماما علمنا ما قراك يسات مرحلة أديم ستيبين التندم دبته ترتيبه تجرين اللي لما أبو قوتو أمته هرقرو سورة الكهف كوفا يا جمعة فيسبوك في تيك توك الرتب بوستي وليغونا هن قرأمو هن برتمو هن أفضمو لما أفريشاني قاف إبسيفنو فكيسني أسيقلا قرآنا أدى فقال نجم ومني قرآن الرافقاتي هم باية مالين بركته ومني قرآن الرافقاتي هي وجه مالين دقعبو ومني قرآن الرافقاتي هنيات مالين كوفي ومني قرآن الرافقاتي الدنيا تو ميلا إساجة لدي بسيسو تشوسا قاف قرآن كيسا كين يسوسا تري نولي الدنيا تنسوسا تري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاتني سابي أستغفر الله العظيم إلهي توبة أمتا نبي رحمتا وطول دنقر من بلبل توبتا لكن إذا قوت اللي آتفكاتا سانق بابتي أدولي تاكاتا فساني دنتي والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم الإله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dikkoo akka keessummaatti nu simattan ta'a. Nuyiif mana malee qe'eedha ganda jirra malee keessummaa nuun seenaa namni as dhufe hundi. Bahaa dhufne malee karaa gadii kanaa dhufne malee qe'ee keenya dhufne nuti warra daboo bahee dhufee miti warra daboo waammatu quba nu qabaadha. Yeroo qondaala jettee nuti qe'ee kana waggaa 33 hadhaan dhufean. Qe'ee hadhaan keessa jiru kana waggaa 33 hadhaan dhufe. Gaafa sana moo waan ture beeytanii asi kunoo ambassaa caakkaa kana keessan ture gaafa maasii bachii jechaatuma jechuudha. Qe'ee kana jalqaba rabbii kiyya rabbii walitti nu fiden galateeffadha maal jennee galateeffannaan. Daani'el Dassaalenyi waan jedhuun qaba rabbi waan ofii jaallatuun isaa jaallatu amiin jedhu. Jalana rabbi waan ofii jaallatu qaba moo hin qabu? Waan ofii jaallatu qaba moo hin qabu rabbi? Rabbi waan ofii jaallatu sanaan isaa jaallatu. Rabbi waan ofii jaallatu qaba waan ofii jaallatu Daani'el rabbi isaa jaallatu jedha. Warra isaa wajjin jiru sana hundaayyuu waan ofii jaallatu rabbi jaraa jaallatu. Galatooma ulfaadhaa warri gaafa mana sibuu dildila wayyaaneen kutteennaan karaa dabarfannu dhabnee waggaa 39 caalii mataa jira. Karaa dabarfannu dhabneeti achirratti maqabiilaa bullee warri maqabiilaatti nu bulchitan yoo ilmaan jaraa dhiqqaa jiratan ani hin beeku. Ummanni sun ummata Pirotestaantiiti. Ulaattoon nu galchaniiti nu nyaachiftee nu obaaftee hin saganna jennee jennaan uffata daadhii babbareedu mana keessaa nu baaftee nu haftee nu bulchite galatoomi warri gaafa sanaa hundi keessanuu. Ulfaadhaa in irraanfadhu hin dagannes hin dagatamus. Har'a guyyaa seena qabeessaa yeroo jennu seena qabaachuu ganda biraatti dhumnee komataan jiru ganda biraatti dhumnee itti mataan jiru nu'iif mana daboo waan manne daboo nuu kenniif hin jenne malee ookaanii waasii goona jenneeti minnitti kan nu dhumne galatoomi ulfaadhoo. Qur'aana rabbiiti haasaan caalu karaa nabiyyeeti karaan karaa caalu nama qalbiitiin gaffa keesse laalu namni kana baree gardeemu wallaalu. Waan halkameef beekaa yoo quraana laalu khalifa ardiitii isa duniyaa laalu kan jedhe ilaahidha kan kallaqe maalu kan rabbii ajaalu arraa boriif tolaan asriidhaan nu milkeessi. Quraana rabbiitii haasaan caalu karaa nabiyyeetii karaan karaa caalu nama qalbiitiin gaffa keesse laalu namni kana baree gardeemu wallaalu. Waan halkameef beekaa yoo quraana laalu khalifa ardiitii isa duniyaa laalu kan jedhe ilaahidha kan kallaqe maalu kan rabbii ajaalu arraa boriif tolaan asriidhaan nu milkeessi. Harri baaftaniitu deemaa jirtan nuun jedhe ijoollee minaan bilchaate inuma murama hinaf. Minaan bilchaate muramee galuun isaa nafu. Ammoo harri taane malee ammallee inuma jirra hamma jirrutti wama jenne inuma jedhana isiniin jechuudhaaf hin jedha. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa badhaasa rabbiidha kan nu qabnu harkaa kirmaadhiisaa